daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu amma nu dhaqqabe qabna. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen shororkeessummaan himataman gara mana hidhaa qaalittiitti dabarfaman. Hidhamtoota siyaasaa galmee obbo Jawaar Mohammed jalatti argaman 24 keessaa kanneen harka mootummaa jiran manneen hidhaa duraan turanirraa gara mana hidhaa idileetti akka dabarfaman guyyaa kaleessaa manni murtii federaalaa deetataa murteessuun ni yaadatama. Murtee kana faana dha'uudhaan yaada faacisaa bukaattoota kan hidhamtoonni kunneen namoota siyaasaa biyyattii keessatti dhageettii uummataa guddaa qabanii fi dhiibbaa uuman waan ta'aniif bakka fayyummaa fi nageenya isaaniif amansiisaa ta'etti hidhamuu qabu jedhu fudhatama dhabsiisuun hidhamtoonni kunneen mana hidhaa idileetti akka dabarfaman murtaa'ee turuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa waaree booda hidhamtoota kana bakka duraan turanitti deebisuuf deemnee argachuu hin dandeenye kan jaan maatiin isaanii gara mana hidhaa qaalittiitti dabarfamuu dhageenye jechuun OMN itti himani. Miseensa maatii obbo Jawaar Mohammed keessaa tokko akka jedhutti bakki obbo Jawaar Mohammedii fi obbo Bakelaa garbaa akkasuma himatamtoota hafan sunneen hidhan bakka yakkamtoonni magaalaa Finfinnee garaagaraa kanneen yakka ajjechaa fi hannaan bakka itti hidhamaa jiran waan ta'eef nageenya namoota qaalii kanaaf nu yaaddeessaa jechuun haala hajjittii uumamuu maluuf sodaa qaban dubbatu. Obbo Jawaar Mohammed, obbo Bakelaa garbaa, obbo Hamzaan duraan buufata poolisii federaalaa kutaa qorannoo Meeksikootti argamutti hidhaa turan. Daawwattoota keenya kabajamoo haala achitti mudate jala buunee hordofuun oduu teenya tan idilee keessatti kan isiniif gabaasnu ta'a. nagaan nuuf tura.